Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixaa Wallagga Bahaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo guddaa argachuu beeksise. Odeeffannoon WBO zoonichaa irraa argame akka ibsutti tarkaanfiin kun bitootessa 9 bara 2026 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saassiggaa ganda gammannee bakka addaa gabaa Sanbataa jedhamutti raawwatameera. Haal kanaan waraana mootummaa naannicha keessa socho'aa ture irratti WBO'n haleellaa qindaa'aa gaggeesse. Tarkaanfii kanaan loltoonni mootummaa hedduun ajjeeffamuu fi kanneen biroon immoo madaa'uun isaanii odeeffannoon ni addeessa. Akkasumas loltoonni mootummaa 14 harka kennachuun to'annoo WBO jala ooluun isaanii mirkanaa'eera. Haleellaa kana boodaan WBO'n meeshaalee waraanaa hedduu booji'uun injifannoo isaa cimsuu ibse. Meeshaalee booji'aman keessaa qawwee akaamaa 17 hidhannoo isaanii guutuu waliin akkasumas qawwee duubatti hafaa 2 fi dookumantiiwwan waraanaa adda addaa dugda diinaa irraa hiikamuun gara moonaa qabsoo bilisummaa Oromootti galii taasifamuun isaanii ibsameera. Akka hooggantoonni WBO zoonii lixaa jedhanitti tarkaanfiin akkanaa kun humna diinaa laaffisuu fi qabsoo bilisummaa cimsuuf murteessaa ta'uu ibsaniiru. WBO'nis hanga kaayyoon qabsoo galma gahutti tarkaanfiiwwan akkanaa itti fufuun ni hojjenna jechuun dhaamsa dabarseera. Uummanni Oromoo naannicha jiraatan injifannoo argame kanatti gammaduu ibsanii tarkaanfiin WBO'n fudhatame abdii isaanii kan jabeesse ta'uu ibsaniiru. Akkasumas hanga qabsoon bilisummaa galma gahutti WBO cinaa dhaabbachuun tumsa barbaachisaa hunda ni taasisna jechuun yaada isaanii ibsatan. WBO'n uummata Oromoo fi deeggartoota qabsoo maraaf dhaamsa dabarsuun qabsoon bilisummaa hanga walabummaa Oromiyaatti itti fufa jechuun hubachiiseera. Injifannoon argame kunis kutannoo qabsaa'otaa fi tumsa uummataa kan agarsiisu ta'uun ibsame. Injifannoon uummata Oromoof.